nurraa haa qabu, hamtuu nurraa haa qabu, nageenya nu haa sabachiisu, sabatee haa hammatu, misoomni keenya haa lallisee haa sabatu, waan tola rabbi nu haa baasu, waan hojjetta kana rabbi fiixaan haa qabu, fiixa bahee haa sabatu, fiixa bahee haa qabatu, biyya keenya biyya nagaa rabbi haa godhu, hamaa rabbi nurraa haa qabu, hamtuu rabbi nurraa haa qabu, waan hojjenne rabbi fiixaan nu haa baasu, sun toltu. Hamtuu rabbi nurraa haa qabu, nageenyi nu haa sabatu, dara nu haa baasu, galtee nu haa baasu, dhibee nu haa baasu, waraana akka malee nu haa baasu, biyya teenya rabbi biyya nagaa nu haa godhu, biyya teenya rabbi biyya nagaa nu haa godhu, biyya misoomaa nu haa godhu, waan baaneef kana rabbi nu haa milkeessu, afaan keenya rabbi takkaa nu haa godhu, sun toltu. Ka nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu, nagaan nu haa oolchu, biyya teenya biyya nagaa haa godhu, diqqaan haa guddatu, ka guddate haa dubbatu, ka qotate haa barakatu, sun toltu. Tole kabajamoo obbo Sanyii Daashuu pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee kabajamtoota miseensota waldaa dargaggoo guyyaa har'aa asitti argamtan hundaa ol baga guyyaa kana geettan baga as geenne isiniin jechuun barbaada. Uummanni Oromoo ka'umsa isaa irraa jalqabee bu'uura hundaa ka godhatu dargaggoodha. Dargaggoon ammoo akka biyyaatitti illee akka sirnaatitti illee bakka guddaa qaba. Namni dargaggoo jajjabeessu ammoo isaa ol dargaggoo hundeessu ammoo nama isaa ol kabaja qabudha. Sirnoota darban keessattis sirna amma keessa jiru kana keessattis akka gadhaabannu kan nu taasise, akka tokkoomnu kan nu taasise, akka beeknee hojjennu kan nu taasise dargaggoodha. Dargaggoon Oromoo manaa bahuu hin beeku jedhamee yeroo itti mammaakamaa turetti yeroo ammaa kana ammoo sadarkaa biyyaatitti biyyaasis gammachuu ta'ee gaachana ta'ee sadarkaa Finfinneetitti akkuma waliin beeknu arginu gurmaaniitu mirga uummata Oromootiif, mirga ofii isaaniitiif, mirga biyya isaaniitiif falmataa jiran. Kana keessatti qooda fudhattoonni dargaggoota kabajamtoonni har'a asitti argaman sabboontonni ijoollee Oromoo gaafiin uummata Oromoo dhuunfaadhaan deebi'uu qofa osoo hin taane waldaadhaan gurmoofne yoo jenne qofa mirgi Oromoo ol qabama, gaafiin Oromoo dubbatama, mirgi hiree keenyaa carraa ittiin argannu yoo waldaan gurmoofne yoo walda taane sanuu maqaa waldaa illee laallee yoo filanne jedhaniitu har'a sadarkaa amma arginu kana argaaniiran. Kanaaf uummanni kun uummanni waa qindeessee waa bareechisee akka Oromoo mataa ol qabatu akka mana jireenyaa qofa osoo hin taane jiruu isaaniitiif illee yaadanii hojjetan ka taasisaniif kanaaf jechaadha. Jaalleewwan kunniin gaafa hundeessan gaafa waa qindeessan duuba isaa maaltu jira jedhamee yeroo qoratamaa turanitti yeroo reebamaa turanitti ture. Haadhofatanii iyyuu malee waldaan ati gurmeessitu ka maaliiti? Waldaan maqaa haa kana barreeffate waldaa caffeeti jettee ati hundeessitee abbaa biyyaa ittiin ta'uuf deemtu maali jedhamee yeroon ittiin doorsifamaa ture yeroon ittiin reebamaa ture tureera. Haa ta'u kan san keessaa caayanii san bira dabranii har'a ammoo sadarkaa kanarra gahaniiti ummata kanaaf nuufis hin ta'a jedhaniitu waldaa kana hundeessan waan ta'eef miseensa isaanii hojii isaanii waggaa 3 keessatti waggaa 4 keessatti bakka silaa waldaan kamuu gahuu hin dandeenye bakka itti gahanii irra gahame waan ta'eef ka kana waliin laallu ka waliin agarru ta'a. Hundaa ol ammoo waan asii nu haasofnu caala waan hojjetan hojiidhaan gabaasaan wanni dhiyeessan baay'een isaa akkuma jirutti hubannee kabajamoo obbo Sanyiin garana dhufaniitu ergaa fi yaada akka nu dabarsan kabajaan naaf feertanii garanatti akka dhufan. Nagaa keessan jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota keenyaas jirtan akkasumas kabajamoo bulchaa aanaa kanaa kan ta'an Abdulqaadir baga nagaan dhuftan baga nu kabajanii nu jidduutti argamtan anaa dhufu jechuun barbaada. Kabajamtoonni abbootii gadaa fuulduraafirree kan karaa nu agarsiistan anaa dhufu baga nagaan nuuf dhuftanii baga baniisa nuuf gootanii jechuu barbaada. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkaataan hundeeffama isaa magaalaa Finfinneef Oromiyaa irraa walitti dhufuudhaan akka biyyattii Itoophiyaatitti olaantummaan diinagdee olaantummaan tokkummaa saba keenyaa karaa hundaanuu milkaa'inni 2010 dhufe injifannoon dhufe hundisa karaa diinagdeetiin
injifannoo siyaasatti injifanne malee injifannoon inni injifanne garbummaa guddaa jalatti kan nu gate inni guddaan hin jira jechaadha. Innis maaloo jettan tokko akkamitti nu jilbiiffachiisee jettan dursee sammuu nu qabate, ittaansee morma nu qabate, ittaansee dugda nu qabateet san booda mukollee keenya lamaan walitti nu sakaaleet nuun taphate humdaa gadi nu godhe. Innis hiyyummaadha. Ijaarsi keenya tokkummaadhaan waloodhaan karraan ilaalcha siyaasatiin balbalaan amantaan saalaan qabaaf dhabaan barataaf doofan utuu adda waliin baasne harka wal qabannee hiyyummaa yoo injifanne yoo mohanne durummaa yoo qubanne mootummaa lafa qabataas hundeeffanna jenneet kaane yookaanus akkuma jenneetti deemnee jirra. Mootummaa humna qabus yoo qabachuu dandeenya humna qabnoo walitti qindeessine hiyyummaa keenya bifa salphaadhaan cabsuu akka dandeenyu waan amanneef yeroo ammaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa damee 35ffaa isiniif hundeessinee jirra. Kinoo guyyaa irraa hundeeffachaa jirtu baga gammaddan. Baga gammaddan. Balbalaaf damee godhanneefis sabanni guddaan tokko olaantummaan diinagdee dirqama murteessaadha. Lama umurii qabnu yeroo itti fayyadamne hojiitti hiikkanne hojii keenya hin qabanne hoo daldalatti hin galle hojiitti hin galle oomisha asitti maasarratti oomishee qotee bulaan magaalaa Finfinnee keessattis haa ta'u qindoominaa fi ijaaramaan yoo hin taane dallaalotaaf faddaaltota waan adda addaatti irratti siiqeessamne humni keenya tolatti akka hin banneef yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee keessatti mana kuusaa 12 banannee jirra. Baga gammaddan. Mana kuusaa 2, suuqii 15, mana nyaataa 2, mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa magaalaa Amboo keessatti qabna. Jiddugala gabaa bakka 3tti qabna. Finfinnee, Amboo akkasumas immoo karaa keessanittis dhufnee jirra. Ji'a 5 har'aa Asallaa keessattis magaalaa Asallaa keessattis hundeessinee yeroo ammaa kanatti sochii addaa keessa jiru biiroo banannee jirra. Asittis bulchiisni humna guutuudhaan ilaalcha guutuudhaan ofiifis nutti makame of jalatti nu qabate karaa nu agarsiise haala nu mijeesse kana caala dargaggeewwan magaalaa kana keessa jiru ji'a 3 ji'a 4 keessatti dargaggeessa hojiitti galchuu abboolee keenya mari'achuu bulchiisa wajjin wal qabachuu biyyattii tanaaf magaalaa kanaaf aanaa kanaaf jijjiirama adda ta'e bifa addaatiin sapiraayizingii amma jedhamutti waldaan dargaggoota caffee akkuma maqaa ishii caffee hin leellisna jenneet abdii qabna. Isinis akka nu simattaniif abdiif amantaa isinirraa qabna. Wanti waldaan dargaggoota caffee barbaadu faayinaanshaalii hin barbaannu maallaqaan akka nu deeggaran namuu hin barbaannu. Nuti kan barbaannu ilaalchi maallaqa caala. Nuyi kan barbaannu haala mijeessuun maallaqa caala. Nuyi kan barbaannu qindoomina, ijaarama, wal hubachuudha, teenyee wal mari'achuudha. Humni namaa qisaasa'amuu qabu. Kanaan damee 35 yeroo ammaa hojjetaa 192 qabna of jala. Hin bubbulla malee numa urra jette boombiin. Nus hin bubbulla malee bakka kaayyoo keenyaa ni geenya. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ilaamaa oduu hin ta'in alaamaa qaba. Mul'ata kaayyoo galma qabateeti. Ka'umsi Itoophiyaadha. Itoophiyaa akka naannoo takkatti ilaalaa. Biyya kan jedhu Afrikaadha. Afrikaa qofa oduu hin ta'in addunyaa daangarratti dhaabbachuu faajii keenya dhaabbanne hiyyummaa keenya sadarkaa addunyaatti ni mo'anna. Kan tanaan duraa caala guddanna. Tokkummaa Rabbi nuufaa kennu. Jabaadhaa galatooma marii gaarii nuufaa ta'u. Waldaan tokko hoo ijaaramu labsiidhaan ijaarama. Labsii 985 muraa 2009 jalatti hundaa waldaan ijaarama. Waldaan kamuu labsii kana seera kanaan ala socho'ee taanan battalatti dhaabbateet yookaan peellisii ta'a yookaan sheer kaampaanii ta'a yookaan injiga. Labsiin hin kabajamne taanan dambiin ittiin bulmaataa hin kabajamne taanan miseensi hin kabajamne taanan tarsiimoon ijaaramni sun ijaarameef haqa qabeessaa motii jechaadha.
waldaan tokko bakka miseensi isaa jiru hunda irrattiyyuu duulli haa jiraatu, dhibeen haa jiraatu, dhungeen haa jiraatu, wanni jira hunda keessa darbeet miseensa isaa lafa qabachiisaa jechaadha. Abbaa itti godhataa jechaadha. Koorolee itti godhataa jechaadha. Tarsiimoo gadi diriirfata, hincaaseffata, hojii manee godhata. Hojii maaxa san keessattidha waldaan sun kan deemamu. Iftoomina godhachuu qabaa jechaadha. Waggaatti gaaf tokko gaggeeffachuu qaba yaa'ii isaa. Miseensota isaa daka jiru wajjin gaggeeffachuu qaba. Hojii isaa idileedha. Ji'a sadiin mana mariitiin qorachuu qaba. Tokkummaadhaan ijaaramuun, waldaan ijaaramuun, gamtummaan ammam gamnummaa nama barbaachisa. Abshaalummaa nama barbaachisa. Waan gamtummaan nu biran turreef, waan abshaalummaan nu biran turreef, akkaataa isaan nu barsiisanii waan hin hubanneef baay'een keenya bibbittinnoofnee turree jechaadha. Yeroo ammaa kanatti sirnoota adda addaa jiraachuu danda'a. Paartoleen adda addaa jiraachuu danda'a. Waldaan hojii gamtaa garuu kam keessaa bilisa ta'eetti deema jechaadha. Kanaaf tokkummaan nu barbaachisa moo hin barbaachisu? Tokko ta'uudhaaf dirqama siyaasni nu barbaachisa? Siyaasni nu tokkommeessuu danda'a? Nu tokkommeessuu danda'a siyaasni? An nu tokkommeessuu danda'u maalidha? Tokko aadaa, lama hawaasummaa sabummaa keenya, sadaffaan hojii. Waldaan waggaa sadii keessatti kaapitaala miiliyoona 320 galmeessise calqabaaf waldaa 110 keessaa caffee qofaadha. Tokko sheexana wajjin hojjettuu nuun jedha. Warri naaftonni hojjechuu hin beekne seexanatis wajjin hojjetaa nuun jedha. Tokko. Baay'een isaa immoo ijoollee kana rabbii wajjin hojjechaa jira jedhu. Tokko immoo in ta'u deemuu qabduu jedhu. Asirratti dhaabbatuu qabaa jedha. Maaloo jedhu kanarraa hoo deeman doomineet nu godhu kan jedhan immoo hin jiru. Shakki, sodaa. Nu immoo mul'ata ganamaati. Mul'ata caffeedha. Caffee kan jedhamu kana wajjiniin waggaa 10 mana hidhaa jiraadhe. Caffee kan jedhamu kana wajjin waggaa 10 achiis bahee kinooti caffeen ittuma fufte waldaa dargaggoota caffeen jedhee hundeesse. Caffee yeroo zartii argamaa viidiyoodhaan isinitti agarsiisa. Maaliif dhiyeenyuma Finfinnee qofatti maa ijaarra? Asitti ijaarruu wanni nu dhoobu jira? Wanni nu dhoobu hin jira? Yoo maal qabaanne, yoo kaka'umsa keessanii qabaattan, yoo of keessaa qabaanne, yoo of taane, yoo ofitti amanne, yoo hafuuraa hin dandeenya of keessa bulfanne, hin dandeenya moo hin dandeenyu? Ijaaruu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Hojjechuun hin danda'amu. Kanaaf sanitti amannee deemuu qabnaan. Yeroo mara isaan nan danda'an jedha, hin dandeenyan jedha. Hin danda'u kanan jedhu tokko of keessaan qaban. Takka haabadan hin dandeessu kannaan jedhu osoo jiraate akkan danda'u jedheen itti agarsiisa malee danda'uu dhiisuu kiyya itti maan deemu. Gongoma dadhaburree dadhabeen jedhu ittan jabaadha. Kufnee ka'uu itti barree jirra waan ta'eef kufaatiin nuuf birqii matii jechaadha. Haaraa matii jechaadha. Yaa Waaq diina narraa qabii miqqanyaa natti qabii jedha Oromoon. Miqqanyaa na jalatti qabii jedha. Miqqanyaa na jalatti qabii jedha. Ani miqqanyaa nan dhoowwatin yaa Rabbi garuu diina narraa qabii jedhaan. Diinni kasi ajjeesu. Miqqanyaa noo asitti mortu. Cimaa wajjinis, jagnoota wajjinis, gootota wajjinis, injifattoota wajjinis jiraadhe. Nan beeka kan hundaatu. Kan beeku naa hooquu jette cittoon. Akkasittan jiraadhe ani. Dhiiroo. Akkasittan dhufe. Kanaaf wal hubachaa mortoonni nutti moraa ba'an badanii jiran. Nuyi garuu har'as jirra. Amma immoo Rabbi keessan Waaqni hunda keenyatiyyuu Waaqni dachee Oromoo hoo nu gargaare bakka kaayyoo keenyaa gahuu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Akkasittan amanaa of keessatti amani kallattiidhaan carraa kara keessanitti kennina. Ani carraa maa kennitanii fi galatoomaa jedha. Sadarkaa waldaa kanaatiin waggaa 3 hojjetanii hagana gaanii kana barana dhaga'ee immoo akkuma dhaga'ee miseensa ta'ee itti gammadee jira. Dabalataan guyyaa addaa bakka kanatti dhuftanii jidduu kanatti argamuudhaan sadarkaa waldeenni keenya irra jiruu fi
biyya kana keessatti Oromoon qooda maal akka dhabee fi maal akka qabsaa'aa jirtan guutuutti ibsuu keessaniif baay'ee itti gammade. Haa ta'u malee baay'ee itti gammanne. Oromoon maanuu sadarkaa hagana akkuma waliigalaatitti namuma hagana hojjetuufuu qabdii waan jedhamu hin yaadne ture. Amma waggaa 3 keessatti miliyoona 300 wayii geennee jirra, mankuusa hagana geennee jirra. Ufafoo immoo kaawwan isaan qaban dheeraa ta'uun isaanii Oromoo kana diinagdeedhaan gabrummaa diinagdee jalaa hin baana ta'an qarata siyaasaa jalaa qara baanee waan jedhamu kana biyyi siyaasa diinagdee hin qabne homaa garuu gahuu hin dandeettu, siyaasa mo'atuu hin dandeettu waan jedhamu waan beeknuuf kana itti gammada. Akka gaafiitti gaafii lama qaba. In gabaabsaa gaafiin lama dhimma kapitaalaatiin wal qabatee waldaan kun waan bal'aa hojjetee jira. Har'a warri asitti hundeessaa jiran kun illee miseensa keessan ta'aa jira. Miseensa keessan ta'ee bu'uura akkuma iddoowwan kaawwanitti mankuusa wantoota gara garaa walmaa dargaggoota manneen barumsaa ijaarame kunniin illee hojiitu irraa eegama. Kan namni hojjete qofatti hin gammadan. Waldaan kun akka waliigalaatitti waldaadha asitti bu'uura godhe kanaafi kaapitaala maal gargaaree akka hojiitti galchu maal gargaaruu danda'a. Sila kaapitaaluma ofii qabaniin asitti hojiitti seenamoo miseensi kun waan jedhamu kana qaba. Kun akka gaafiitti lammaffaa akka qabadhe dhimma kaapitaalaa obbo Sanyiin yeroo achi ka'e deebisee jira waan ta'eef isan kaasu meeqa qabda waan jedhan gaafii barbaadee kun lammaffaan dhimma mana jireenyaati. Hawaasni keenya bal'aan isaa magaalaa maasaa saatanniin tapha xixiqqoo itti aantu tanattu gabrummaa guddaa ka fide wallaala. Namni magaalatti guddatuu fi namni baadiyyaa keessatti guddatu uumamumatti garagara beekumsi isaa. Namoota walgaan san irraa ka bakka tokkotti gurmaan san irraa waan baay'ee barata waan ta'eef waan baay'ee barataa deema waan ta'eef kanaaf amma manni jireenyaa kun ka amma dizaayiniin argine kun ka amma abdii isinillee ufafotti qabdan kun ka haga sadarkaa addunyaatitti beekamtii ittiin argattanii fandiiwwan gara garaa itti gaafataa jirtan kun milkaa'aa jira moo sadarkaa maalirra jira har'atti miseensi keessaa waa kennitaniif jira gizee tokko akka rabbiillee gizee tokko osoo hin dadhabne cinaa roobaa cinaa hambisaa wanti jalqabbiin isaa maaltu jira waan jedhamu kana akka gaafiitti kaasuu barbaade galatooma. Galatooma carraa naa kennitaniif akka nama tokkootitti haalli adeemsa keessanii haalli imaajinaashinii keessan viizhiniin keessan baay'ee bareedaadha. An akka dhuunfaa kiyyaatitti caalmatti waan kana keessa kaseeneef homaa waa'ee manaatiif illee boo'icha jabaa qabaadhee osoo hin taane an muuxannoo waan garagaraa fakkeenyaaf namni tokko tokko dhuunfaa isaatiin yookiin ammoo kallattii garagaraatiin waan walirraa fudhatu qaba namni hunduu. Kanaaf ekspiriyaansii isin qabdan yookiin adeemsa keessan keessatti waan baay'ee waan ajaa'u waan akka barnootaatiif fudhadhuu qaba. Caalmaan sanii waan faayidaa argannu keessatti. Wanni jechuu barbaade akka aadaa hawaasa keenyaa keessatti hunduu lubbuma fiitiin fiiga malee aadaan gamtaa hojjechuu aadaa walii hojjechuu tasuma hin jiru. Biyyoota guddatan keessatti yoo ilaalle fakkeenyaaf Ayihudonni warra Ayihudaan beeknan hunduu Ayihudonni ikoonomiidhaan addunyaa kana guutumatti to'ataniiran jechuu hin dandeenye. Maaliif harka garaa jalaatiin fakkeenyaaf Roobert Chaaldi yoo kaafne kaampaanii guddaadha. Akkamiin hojjetanii gamtaadhaan hojjetan isaan dhuunfaanii miti. Hawaasni keenya waan kanarra muuxannoo hin qabu, waan kanarra sodaa guddaa qabna. Damoo wanni barbaadan milkaa'inni kamuu wanni barbaadan kamuu girgiddaa sodaa duuba jira jedhan. Nama girgiddaa san diigatu achi bahee waan barbaadu san argata. Kanaaf sodaan jiru akkuma jirutti ta'ee waan kana itti jabeessitanii akka yaadaatitti erga yaaduu hin hafne waan qabatama waan harkaan qaqqaban wayii waan harkaan qaqqaban waan harkaan qaqqabanitti akka nusissitan isiniin jenna galatooma warra yaada dura kaaseeti qaba isaaniitti garaa nagahee isama isaaniitti quufeera galatooma. Anillee galatoomaadha. Keenyaatti imala fagoo kana deemtanii as dhuftanii miseensa kana horachuu keessaniif yaalii godhuun kun galatoomaa isiniin jedha. Ittaansees koreen wanta kana kaka'umsa ofiitiin akka aanaa keenyaatti keessa sosocho'ee waan kana akka kallattii qabatu taasise kan akka Haji Abdallaa fa'a fi fakkaattonni isaaniinillee galatoomaa jedha.
Maaliif carraa hojiitti gara aanaa keenyaatti fidanii waan qara hin beekamne akka aanaa keenyaatti waan qara hin beekamne waldaaleen jiraatus akkan akka guutuu biyyaatti waldaani beekamtii argatee fedhii biyyaa guutuuf socho'aa jiru hin jiru. Yoo jiraatellee akka naannoo kanaatti waldaalee xixiqqootu jiraata. Hin jiranii waldaaleen garuu sadarkaa kanatti hin jirullee hin baratamnellee. Waldeen akkanatti beekamtee argatee akka biyyaatti sochii taasisu otoo jiraate bu'aa olaanaa argachuu ka dandeenyu ta'uudha. Faayidaa dhuunfaa keenyaa bira taree bu'aan inni biyyaaf buusu akka magaalaa Finfinneetti an miidiyaan hordofaa ture. Gabaa sanbattanii irratti fa'a dhiyeessanii kuduraa fuduraa kana baay'inaan gatii gadi bu'aan dhiyeessanii hawaasni akka itti gammadaa turee fi yaada badhaallee akka hawaasni itti kennaa ture miidiyaan hordofaa ture. Garuu kana ta'uu hin beekne akka carraa ammoo yoo ilaalu kana ta'ee argadhe waldaa kana ta'ee argadhe. Kanaaf galatoomaa daran galatoomaa cimaatiin hordofaa nus waan hojjechuu qabnu hin hojjenna beekumsa qabnuunis qabeenya qabnuunis isin duukaa hin hirmaannaa aanaa keenyaallee bu'aa buusuu danda'u aanaa keenya irrattillee sochii taasiftanii wanta akka mana barumsaallee haa ta'u wanta biroollee waan qabatamaan hawaasni argee waan arganitti amanan waan ta'eef waan qabatamaan mul'atee hawaasni illee bal'inaan dargaggeessi keenya irratti hirmaachuu danda'u akka nu gootan isiniin jecha yaada koo xumureera galatooma. Carraa naa kennuu keessaniif galatooma jechaat ani dura dursoo dhufuu keessaniif isin galateeffadha. Ani yeroo lamaffaa isin arguu kiyyaa gaaf duraa achi dhufee isin argee har'as isin argaara. Gaaf duraallee hin amanne haa ta'uuti waldaa kana keessa seenee jira osuma amanin seene. Har'a garuu dhufuu keessaniif akka amanu na taasisee jira. Hin dhuftanillee yaadeen turre. Maaliif gizee baay'ee nyaatamneerra waan ta'eef an akka umrii kiyyaatti fakkeenyaaf bakka baay'eetti birrii kana baasee waan kana hin galaaf waldaa akkanaa kana keessa seenee birrii baasee dhabee jira. Waan kana ta'eef isin dhuftan jedhee yaadeen turre dhufuu keessaniif galatoomaa amma namatti himnee iftoominaan dubbachuu dandeenya. Waldaan keenya akkana ta'uu isaa dhufuu keessanii ilaallee jechaadha. Namni baay'ee isin argeera waan ta'eef kana jechuu barbaada. Akka naannoo keenyaatti illee hojii dhabaan baay'eedha waan ta'eef namni waan kana dalaguu danda'u nama baay'eedha. Akka hojiisitti illee fakkeenyaaf nama 150 wayii hojiitti bobbaafneera jettanii jirtan. Nama kana keessatti bakki banaa dalagaa hojii yoo jiraate namni hojii malee taa'u baay'eedha. Ka barumsa qaban ka silaa dalaguu danda'an baay'ee waan ta'eef namoota akkanaa kanallee nu hubattanii akka naannoo keenyaatti akka hojiirra nu oolchitan jechuu barbaade galatooma. Carraa naa kennitaniif galatooma isiniin jedha. Amma wanni nu jabaattaniif wanni nu isin dhaamannu waan dura dhageenye amma argineerraa itti gammannaa isinillee gammaddanii jirtanii ufaaf oofoo maaltu jira. Miseensi kun itti fufamoo waan dhaabatetu jira. Ardharraa namni tanaan dura dhageetti adda arganii jiran maaltu jira galma hoo jedhan waan akkanaatitu jira jennee gabbaanee dubbannaa ka karaa dabrullee adda maaltu jira hoo jedhan ka itti himamee tanaan duran dhagayin hardhammoo waan akkanaa maanu dhositanii ka jedhee wal qeequu fi wal komatu hin jira. Amma yoo asii gabbaane nama ganaatii miti daran kanaa ol akkuma biyyi teenya biyya guddoo biyya gartanii ilaalchaafuu taatu. Wanni oldeenni kun irratti hojjetuu qabu biyya waan bareedaa of keessaa qabdu. Gadab jechuun burqaa biyya biraa keessatti hin argamne ka akka reef achi keessaa nu mul'iftanii san isaa olitti biyya bareedduudha. Kanarratti waa hojjetuu danda'a oldeenni keenya. Yoo akka amma jiru kanaan itti fufe kanaaf warra akkasii itti fufu rabbi nu haa taasisu. Nama asii gadi ba'uuf nama ganaa seenuu hedduuf immoo maaltu jira dhaabate jennee himnamoo lakki oldeenni itti fufaa jennee dubbannaa jedheetiin kana isin gaafadhaa. Carraa naa kennitaniif galatoomaa isiniin jedha. Carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa jedha. Gadabi lafa gadaati. Lafa hayyuu qabdu. Lafa jaarsa guddaa qabdu. Lafa jaarsa beekaa aaqillanii fi aalimman of keessaa horattee of keessaa qabdu. Lafa dachii badhaa qabdu. Kanaaf bulchiinsi aanaallee nu bira jiranii haa galatoomanii isaan illee nu gaafattanii dachii qabnaa dachii qabanii waan tokko akka asirra hojjame hojii dhabaan aanaa keenyaa magaalaa kanaa akka as keessatti hojii argatu akka nu gootan amaanaa cimaa isinit dhaamannaa kun kaayyoonnii fi manguddoonni haasaanii galatoomaa carraa naa kennu jechuuf.
keenya duraanuu dheewwun haa ijaaramnudha. Fayyadamummaan walqixxummaa lafa haa qabatudha. Keessattuu magaalaa Finfinnee irrattidha. Amma ijaaramni lafa qabatee erga jiraate bulchiisa gaarii fiduudhaaf bulchaa deeggaruun dirqama. Kana sirriitti ilaaluu. San booda waldaan labsii irratti hundaa'ee dambii ofii baafatee jiru irratti hundaa'ee hojii misoomaa waan bulchaan akka bulchaatitti waan waldaarraa barbaadu. Fakkeenyaaf tola ooltummaa hojii tola ooltummaati irratti bulchiisni nu yaamu damee keenya kan taatan caasaa keenya kan taatan mootummaan hojii tola ooltummaati irratti fakkeenyaaf qulqullinni naannoo hin jira. Fakkeenyaaf duula ba'umsi hojiidhaan jira misooma irratti waan adda addaa hin jira. Isa irratti bulchiisni yaamu jirra jechuu. Siyaasa abboolee siyaasaa irratti haa hojjetan. Ifa isinii ta'ee jira. Siyaasa warri siyaasaa haa hojjetan. Ifa isinii ta'e misooma, diinagdee, hojii, barnoota, aadaa, afaan, nageenya keenya nu eeguu qabna moo hin qabnu? Jaarmiyaalee siyaasotaatiif maal tokkicha gadhiisuufi qabna? Siyaasa tokkicha kennuufi qabna malee wannoota kaan sirna utubachuun abbaa kan ga'u hin jiru. Adeemsa siyaasa keenyaa ammayyaa'u qaba. Hafuu qaba. Siyaasni akkana godhee tanan akkanatti deema. Siyaasni ajjeese tanan ana malee hafuu qaba. Taa'anii mari'achuu jedhama. Taa'anii mari'achuu ammayyaa'u qaba. Aayidaa yaadan mo'achuu tokko kan. Lammaffaa nageenya keenya eeggachuu irratti buraaburree ta'uu hin qabnu. Tokko taanee nageenya keenya eeggachuu. Waliin hoo qaban hojii jaalachuu. Iyyummaa teenya mo'achuudhaaf harka wal qabanne yaada walii gallee sirna kabanye sirna ofii keenya finne ofii keenya kuffisoo hin ta'in sirna ofii keenya fidan ofii keenya utubanne deemu. Hojiidhaan agarsiisuu qabna. Hojjechuu qabna. Wal faana dhaabbachuu qabna. Mootummaa tikfachuu qabna. Nageenya eeggachuu qabna. Hojii keenya miseeffachuu qabna. Bazawe maammoo leelaa mattaawaqaa leelaa maammoon kan biraa waraqaan eenyummaa mattaawaqaa jedhama miti. Maqaan namichaa eenyu jedhama? Maammoo jedhama. Mattaawaqaa namxaa jennaan maqaan koo maammoodhaa jedha. Kanaaf aga danda'ama ta'een jabaannee deemuu qabna. Hojiitti galuudhaan wal qabatee lafa xiqqoo barbaadna nuyi waldaan waan xiqqoo barbaadna. Maalin ishiin kan barbaadnu yookaan immoo waldaaleedhuma kamiifuu akkuma haalli mijatutti miseensota damee kana jiraniitiif lafti xiqqoon yoo mijate ishee sanirratti ol guddisuu. Lafti hin tuffatamtu waan ta'eef lafa baadiyyaa jettanii hin tuffatinaa. Ishee sanirratti maal goona? Tokkoffaa tajaajila qonnaa fakkeenyaaf xaa'oo qaama lammaffaa sadaffaarraan dhufu san kallattiidhaan fiduu. Isuma saniiniyyuu walidhamiisa godhannee dameen as jiru keessanii fi waldaan keenya walitti hidhamiisa godhatee waliin laficha irratti waliin jallisii irrattis hojjechuu hin dandeenya. Hojjechuu qofaa miti. Misoomsuu, oomishuu qofaa miti. Kallattii oomishaa sitti oomishaa galma mana kuusaa 12 qabna jennee jirra miti achitti gubbaatti achitti isiniif kennina. Achirratti mana kuusaa isiniif mijeessana. Isiniifis mijeessina. Caffeenis isinirraa fudhate sirriitti rabsaa jechaadha. Miseensa 2,800 magaalaa Finfinnee keessaa kan qabnu. Isaan irratti rabsa sirriitti akka rabsitan gochuu. Suuqota qabnu magaalaa Finfinnee keessattis kan jiru. Asiif kan barbaachisu asitti fiduu. Sukkaara, zayitii, daakuu kana irratti isinii fiduu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf aga danda'ama ta'een isin achii waan fiddaniif fiddu asii waan ol ergitan ergitu nuyi asii waan finnu gadi isinii finnu. Kana fakkaata galatooma. Miseensota asitti hundaa'an kanaaf maal otoo hojjetanii maal yaaddanii yaada akkamii qabdanii kan jedhu hojii maaliiti? Tokko hiyyummaadha jenne hiyyummaa kana xiqqeessuudhaaf harka mootummaa eeguurras beeksisaa. Barteen tokko jira. Namni carraa barnootaa xumuree dippiloomaa baatee digirii baateetu mana mootummaa yookiin bakka beeksisaa deemee ilaala. Beeksisa kana qannasuuf yookiin xiqqeessuuf nuti. Ganaa gaafii mootummaatti dhiyeessuurra
ijaaramee akka hojjetu waldaa kanatti dhufee miseensa ta'ee hojiis akka hojjetu. Hojiis achumatti sumatti hojjeta. Karaa biraatiinis kan kooti jedhee hojjeta. Carraan iddoo biraa jirutti kenname asittis isinumaaf akka kennamuudha kun. Namni biraa Finfinneedhaa dhufee hojjeta otoo hin ta'in, namni biraa godina biraatii dhufa otoo hin ta'in, miseensuma as jiru hojii dhabaadhuma miseensa keenya ta'e heeruu karaa caasaatiin kennamu yookiin karaa miseensaatiin kennamu hojii kanatti kan bobba'u ta'uu isaati. Maal akkamitti hojiitti galla kan jedhu kanaaf dura gara miseensaatti dhufa, miseensa adda ta'e immoo hojii achumaan isumaaf hojii uummataa jechuudha. Kanuma isaa hojjeta jechuudha. Tokko kana dhiyeessii kuduraaf muduraa irratti otoo maal goonee yeroo darbee shunkurtii geessinee qaamnu farkaa qabu ammayyuu yoo jiraate koreen guyyaa har'aa asitti isiniif kaa'amu hin hundaa'a. Dhiyeessii keessan asitti gabaa bilisaa ta'e yookiin gabaa rikaasha ta'een gurgurtan waldaatti maqaa waldaa dargaggootiin yookiin maqaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaatiin xalaan isinii barraa'ee gurgurtaa gaariidhaan akka gara keenya fiddanii gurgurattan gatii olaanaatti yookiin immoo gatii madaalamaadhaan yookiin gatii isin hin miineen akka gurgurattan otoo daldaalaan faddaalaan jidduu keessan hin galle godhachuudhaaf hammallee warri senseetivii akkasii qabdan magaazana midhaanii qabaattanii shunkurtii dhiyeessuu dandeessan, fuduraan muduraa adda addaa dhiyeessuu dandeessan. Haadha namaayyuu nawwaallaa haadha keenya awwaallachuu dadhabne maali asii maqii yuuniyeenii irraa hin fuuna, yuuniyeenii naannoo Oromiyaa jiran irraa dhaqnee fuuna. Miseensa keenya irraa maaltu fuuchuu nu dhorku? Gabaan kun eenyuun isinis hin fayyadamtu, fayyadamaa keenya ta'uu ikoonomiidhaan deemu jechuun biizinasiidhaan deemu jechuun isa kana jechuudha. Tokko gorsa argattu, lama nutu isinirraa fuudha, sadaffaa iddootti buufattan illee qabdu jechuudha. Isa kana jiddu galeessa goonee kan ilaallu investimentii yookiin mana barnoota ijaaruu waan adda addaa gochuuf wanti nu dhorku hin jiru. Isin garuu maal ta'uu qabdu? Miseensi as jiru qophaa'aa ta'u. Qophaa'aa akka nuu taatan miseensis senseetivii keessaniin akka nuu qophooftan propozaala hojjettanii kanarratti hojjanna jettanii fedhii keessan gaarii yoo nuu fiddan wanti nuti irratti isin faana hin hojjanne hin jiru. Hojii diinagdee akka horattan, biizinasiin akka of ijaartan isa kana barbaanna. Karaa kan keenyaatiin wanti afu hin jiru. Inni karaa rakkoo mana jireenyaa maal gaafatu adeemsa har'a waraqaa eenyummaa tokko gaafattanii fudhachuudhaaf si'a meeqa deebitu? Si'a meeqa ganda yookiin haanaa keessanitti deebitu? Lafa mana jireenyaa akkasitti hojjetamu adeemsa isaa hin xumuramne adeemsa irra jira. Ammayyuu hojii isin dabalata waan ta'eef ishii kana adeemsaan akka nu eeggattan nuti xalaa kamillee uf harkaa kan qabnu waan ta'eef ariifataa waraabessaa gaafa ciniinaa jedha. Kan akka hin taaneef isa kanaan inni dhuma isinitti himu miseensi kun daangeffameera moo hamma gaafa sii baanu miseensi nu gaafatu jiraachuu danda'a. Miseensi kun dhaabbateera moo dhaabbanne jedhee asii nu gaafate tokko jira. Dhaasii irratti gaafii miseen kooperaatiiviin cufaa kan jedhu hin jiru. Miseensa daballi labsiitu jedha waan ta'eef dhaabbadha amma kanaattan sii daangeessa kan jedhu hin jiru. Garuu adeemsi propozaala keenya ni jalqaba kennine 15,400 waan ta'eef amma miseensa guutuu ta'ee kan jiru 8,925dha. Guute moo hin guunne? Kunu hin guunne. Kana ta'uusaa waan beektaniif nama isinittan dabalama jedhe miseensi hin qoodamu, hin daangeffamu. Kanaaf informationii kanallee dhoskuu hin dandeessani itti himaa haa dabalamu hunduu haa dhufan jedhe inni diraamaa hojjetu sun. Kanaaf hin daangessiinaa. Daangeffamaan jedhu daangessaa nuun hin jenne kooperaatiiviin seerri labsii ijaaramsa waldaa waliigala federaalaas akka biyyaatti hundaa'es. Kanaaf miseensaaf banaadhaa gurmeessaa haa dhufu miseensa horadhaa kana jechuun barbaada. Ulfaadhaa kabajamaa. Akkuma jedhan yaa'u sochiin isaan dalagan kun har'a nuun gahanii nu biraa deeman kun abbaa kan itti ta'u nuudha. Isaan xumuranii nuun gahanii nu biraa deemanii kan isaan wajjin hojjechuu danda'u kan abbaa itti ta'uu danda'u amma booda nuyi waan ta'eef nuti
waa baay'ee of harkaa qabnaan beektanii gada basaasaa qabeenya baay'ee beekumsa baay'ee dachii diriiraa fi qilleensa baay'ee gaarii kan ta'e kan qabnu waan ta'eef isaan kanatti hojjennee hojii bu'a qabeessa uumuudha wanni guddaan. Har'a waan isaan nuun ga'an kana itti deemnee oomishuma jiru kana keessa gara waldaa kanaatti yoo kan fidan taate bu'aa lama argattu jechuudha. Dhakaa tokko simbira lama akkuma jedhamu tokkoffaa isin hundeessitoota waldaati waan ta'eef bu'aa waldaan argaturraa gahee argattan sheerii argattan successful wanni ta'e waldichi jechuudha. Kan itti aanu immoo oomishuma keessan kan qabdan kana gatii bareedatti gurgurattan. Kanaaf dhakaa tokkoon bofa lama akkuma jedhamu san wantoota akkanaa kanaaf hojjettanii har'a waan jabaa bu'uura ta'e hundeessitanii qabeenyuma waldichaatiin fayyadamaa uummanni irraa akka irraa ta'u keessattuu warri miseensa waldaa kan ta'u kan irraa fayyadamaa ta'uu qaba jechuu barbaadeeti. Kanaaf bira dhaabbannee akka amaanaan wanti jechuu barbaadu har'a Haaji Abdallaan xaaranii isinitti kennanii isin abbaan waldichaa waan ta'eef sanyiinis xaaree achii dhufee isin hundeessee asitti hundeessee dhaabbata kana isinitti kennee deeme isin abbaa waldichaa ta'e quuqamaan garaadhaan faana buutanii waan jiru hojjettanii bu'aa akka buusan abdiin qabachuu barbaadeeti galatooma.